نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya kan Nairobi keenya irra dhufu jalqabe. Oduu galgala kan isiniif dhiyeessin keessa beeltii jiraatota Tigraay ka qabdu hagamamtuu iyyaafannee jirra. Araaramii maaf waan guddaa Oromoo biraatti. Oromoon wanni guddaan tubbuu jagatu. Buutuurii ijoolleessaatiif maatiisaatiif sanyiisaatiif lafan kaa'u of qulqulleessuu qaba. Sodaa waaqaa qaba uummanni Oromoo. Ayyaanni cuuphaa amantiin alaa waltajjii dargaggoof shamarraan itti wal baran. Wal ilaaluudhaan walitti ragadanii wadaajii jechuudhaan gaagalaan akka bosonaa jala taa'u wantoota jechuudha. Loltoonni US baa'uun Soomaaliyaaf maaf yaaddessee sagantaa keessatti sanbeessimna oduu biraalee harka qabnaa an asri galgalooti nu dhiyaadha. Dhaggeeffattootni oduu jalqabaatiin yoo deeggarsi namooma hatattamaan walitti hin qabamin naannoo Tigraayitti nama 100,000 beelan dhumuuf deemaa jedhan akka qaboon miliqee baay'ee agarsiisutti walgayyaa Maajii 8 koreen deeggarsi Tigraay hojjetoota deeggarsi namooma waliin taasisirraatti qondaalii mootummaa tokko Tigraay halbada kee jirti jedhee him lolnaanichi keessa deemaa tureen nyaataaf qabeenyi bira saamamee kan barbadaa'e mootummaan federaalaa dhumsa daasaa lolli xumuramee jedhee injifannoo labse haa ta'u malee lolli bakka tokko deemaa jiruun naannoo rakkoo namooma hammeessee jedhi UN. Loltoonni Ameerikaa waggaa dabran keessa nagatisuuf Soomaaliyaa bobbaanii turan torban dabr keessa biyya dhiisanii ba'an. Waggoota 30 jeequmskee turtee fi filannoo deemaa jirtuun kun rifatu guddaa waan dippiloomaatooniif jiraatonni jedhan hirpha gammachuu qindeesse. Dhimmi ijoo hariiroo dhimma alaa Doonaald Tiraamp keessaa tokko kan ture waa'ee loltoota Ameerikaa Soomaaliyaa keessaa baasuu kan jedhu iftaan aangoo isaanii kan gadhiisan Doonaald Tiraamp loltoota Ameerikaa Soomaaliyaatti bobbaafamanii turan guutumaan guututti biyyatti deebisaniiru. Kun ammoo filannoo Soomaaliyaan dhiyeenyatti gaggeeffachuudhaaf qophaa'aa jirtuuf mataa dhukkubbii biraa ta'uu danda'a jedhameera. Ji'ootaan dura haleellaa gareen Al-Shabaab hoteela Ilaay jedhamu irratti raawwataniin namoonni 15 ajjeefamanii turani. Abbaan qabeenyaa hoteelichaa Abdullaahi Nuur wanta yeroo sana ture akkasitti yaadate. Wayisa guddaatu ture. Namoonni haleellaa sana qaqqabsiisan konkolaataa laand kruuzeriin ture kan dhufan. Wantoota dhodho'an hedduu qabatanii ture kan dhufan. Gara hoteelichaatti seenuudhaaf yaalii hedduu taasisaniiru. Walumaa galatti namoota 15 nu jala ajjeesaniiru. Miidhaa hoteelicharra ga'e yeroo gabaabaa keessatti suphinee saffisaan tajaajila kennuu jalqabneerra. Akkasidha jireenyi itti Mogadishoon magaalaa saffisaan guddachaa fi jijjiiramaa jirtudha. Amma immoo yeroon isaa waqtii filannoodha. Yeroo filannoon dhiyaachaa dhufe kanattis muddamni akkasuma cimaa dhufeera. Mootonni biyyoota biroo dhaabbileen Soomaaliyaa ijaaruudhaaf jajjabeessuudhaaf waggootaaf ga'ee isaanii baachaa turaniiru. Carraaqqiin kun hundumtuu garuu bu'aa barbaadamu argamsiiseera. Soomaaliyaatti ambaasadarri Biriitaaniyaa Biin Fender akkas jedhu. I do think Somalia is making progress. Soomaaliyaan fooyya'insa argamsiisaa akka jirtu nan amana. Al-Shabaab addunyaa keenya irratti garee liphee loltummaa hamaa fi rakkisaa ta'e geggeessan keessaa isa tokkodha. Al-Shabaab arra jiru garuu Al-Shabaab waggoota 5 yookaan waggoota 10 dura ture waliin gosa tokkodha jechuu miti. Har'a magaalonni gurguddoon to'annoo mootummaa jala jiru. Kana jechuun ammoo Al-Shabaab dhiibbaa kan uumu miti jechuu miti. Al-Shabaab humna sochii waraanaa mootummaa kuffisuuf xiyyeeffate irra hin jiru. With aspirations to capture the government. Ambaasadarichi kanaa jedhan iyyuu malee Soomaalonni hedduun yaada ambaasadarichaatti waliif hin galane. Keessattuu pirezidaanti Tiraamp loltoota Ameerikaa Soomaaliyaa gadhiisanii akka ba'an ajajuun isaanii carraaqqii nagaa Soomaaliyaatti fiduudhaaf yaadame walxaxaa taasisuu danda'a jedhu. Gorsaan nageenyaa biyyaalessaa duraanii Soomaaliyaa Hussein Sheikh Ali. Sochiin farra shororkeessummaa Soomaaliyaa bu'aa guddaa akka argamsiisu kan taasise qindoomina humna addaa Ameerikaa fi Soomaaliyaan waliin taasisaa turanidha. Amma balaan loltootni Ameerikaa akka ba'an taasifamuudha. Al-Shabaab garee gurmaa'eedha. Biyyittii to'achuuf tarsiimoo tarreeffatanii qabu. Haalli Moqadishoo deebisanii ittiin to'atan jiraachuu danda'a. Waggoota 4 darban keessa dhiibbaan isaan geessisan dabalaa jira. Magaalaa guddittii biyyattii keessaa gibira sassaabaa jiru. Namni hundumtuu kallattiinis ta'e al-kallattiin Al-Shabaabiif gibira kaffalaa jira. Biyyattii to'achuudhaaf ciminni isaanii. Haalli biyyoota ollaa itti jirtuulleen yaaddoo Soomaaliyaa dabalee jira.
Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaniif dhiyeessaa jalqabaan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo marsaa 6ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsa 28 2013 ta'uun ilaalchisee biiroo naannoof godina banuuf hojjechuu jiraachuu beeksise. Boordiin nageenyaaf tasgabbii filannichaa eegsisu qaama ilaallatu waliin hojjechaa turuu hima. Durtaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros qood talaalii kooronaavaayirasii ilaaluun addunyaan safuu dhabeessir jirtii jedhe. Dr. Tedros biyyooti dureeyyii talaalii uummata ofiitii bitee biyyoota hiyyeessaa alaa tiitee jedhe. Akka inni jedhuutti yoo amalii kun hin jijjiiramin weerarri kooronaavaayirasii hin dhumu. Suudaan Darfuurii keessatti dubbii walitti bu'iinsa nama lamirra haa'een yoo xiqqaate namni 80 ajjeefamuu himan. Tajaajilli oduu Suudaan akka gabaasetti walitti bu'iinsi kun gosa Arabaaf kaan jidduutti sanbaata magaala Eljineen keessatti eegale. Mormitooti meeshaa waraanaa hidhatan magaala US keessatti walitti qabamuu jalqaban gamoowwan manmarii Texas, Oregon, Michigan fi Ohio fuulduraatti mormiin deemuu jirti. Torbaan dabree FBI muudam pireezidantii dursee namooti meeshaa waraanaa hidhatan mormii ba'uu akeekachiise. Kanaan wal qabatee guyyaa lama adoo injifataan filannummaa pireezidantii Joe Biden kakatiin soda nageenyatiif US Capitol hidhamtee jirti. Hookarraa manmarichaa amajjii 6 irratti kaasaniin lubbuu nam 5 dabarte. Amma guutumaatti Washingtoniin loltoota National Guard 25,000 bobbaafamanii jiran. Ameerikumaatti namichi sababa weerara kooronaavaayirasiif balali'uu sodaatee G3 adoo hin beekamin buufata xiyyaara Chicaagoo keessatti jiraachaa ture qabam. Adit Singh kalee eegii hojjetan buufata xiyyaarichaa waraqaa eenyummaa gaafateen booda to'annoo jala oole. Sirni gadaa keessatti waldhabnamoota yookiin gosa jidduu dhalatu furuu fi Oromoon aadaa araara qabdi. Namni mijees garuu waaqaaf gosa araara kadhachuuf yookiin of qulqulleessuuf guma baasuu qaba aadaa keessatti. Aadaan gumaa maani? Bizuwa Qolaanaa jiddugala aadaa Oromiyaatti qorata seenaa kataan gaafate. Gatii lubbuu jechuudha gabaabumatti. Yookaan beenyaa gatii lubbuu nama du'ee saniif kaffalamu jechuudha. Irra caalaa gumaan araara namaa fi waaqa wajjiniin godhamudha. Namaan qofa odoo hin ta'in waaqa wajjiniin cubbuu ofirraa dhiquu jechuudha. Akka baafachuu jechuudha. Lammata lubbuun namaa akka nama harkatti hin banne, san harkatti akka hin banne, akka cubbuun maatii isaanii hin qaqqabne, abaarsi sun akka hin qaqqabne, namni isaaniitis bifa kanaan kan ka'e kan ajjeefamne faloo guddaadhaan wal qabataa jechuudha. Kanaaf araara gumaan kun araara namoota wal balleessan yookaan wal ajjeesan jidduutti. Gahee akkamii qaba hawaasa keessatti? Gumaan kun seeraan durumaa qabdee kan muramteedha. Seerri muree jira. Seera Oromoo jirti kan ajjeese gumaa baasaa jedha. Kan jalaa du'e gumaa nyaataa jedha. Seerri kun haala yeroo saniin guddachaa deeme. Dur namni nama ajjeese yookaan namni yoo du'e nama harkatti ogaa du'e gumaa 100 jedha ilma namaatiif. Dubartii immoo gumaan 50 jedha. Kun kan ta'eef namni tokko beekee dubartiin ajjeesu. Dubartiin mallattoo nagaa dogoggora yoo ta'e malee. Kan dogoggoraan walitti dhiyoo kan tasa du'e gumaa 50dha. Kana loodhaan immoo warreebee duudharrattis haa ta'u eessattis haa ta'u wal ajjeesuu jiraate 100 gumaa ilma namaa jechuudha. Kan dhiiraa kan dubartii 50 ta'eef dubartiin waraanaan deemtu. Haadha nagaatti haadha maatiitu. Kanaaf gumaan 50 ta'e. Maal 50 jechuun maal 50? Oromsi 50. Kanaaf gumaan akkaataa aadaa naannootiin Oromoo biratti murtaa'ee lafa kaawwame jechuudha. Aadaan gumaa kun osoo jiraachuu baatee rakkoo akkamiitu hawaasa keessa jiraata jettanii yaaddu? Oromoon wanni guddaan cubbuu lagata. Cubbuu xurii ijoollee isaatiif maatii isaatiif sanyii isaatiif lafan kaa'u of qulqulleessuu qaba. Harka keetis qulqulleessi jedha. Argitee sodaa waaqaa qaba uummanni Oromoo jechuudha. Kanaaf gumaan immoo jiraachuu baate hammeenyatu yeroodhaa gara yerootti kuufame. Namni ollaas ta'ee firis ta'ee wal balleessuu danda'u. Gumaadhaan araaraaf naan garuu wanni hunduu gara qulqullinaa hiikama jechuudha. Gumaadhaan araaraamtee bakka seeraan naqxu. Araarri sun si gaa'e jechuudha. Araara waaqa fi namaa wajjin lafaa wajjin gootu waan ta'eef achuma irratti dhaabata. Inumaayyuu warri wal balleessirra dhugaa jiraatu wal fuudha waliin jiraata. Hoggaa tasa ajjeese dhiiga gurraachaa dhiiga diimadhaa jedhu. Yoo beekee ajjeese haroodhani dhiiga diimadhaa jedhu. Kanaaf haaluma ajjeechatii fi haala namichi miidhameen jechuudha gumaan murteessu. Tole obbo Alamaayyoo baay'ee galatooma. Ogeessi Bizwaaqeen dubbis kun obbo Alamaayyoo Haayilee jedhama galatoom jennaan.
Itoophiyaatti ayyaanni cuuphaa kan hordoftooti amantii ortodoksii biraatti waggaa waggaan kabajamu bor. Ayyaanni cuuphaa kun maaliif kabajamaa? Biraanuu Gammachuu Lubba Taskaanaa Ortodoksii dubbisu. Maqaan koo Luba Barsiisaa Kabbadaa Goobanaan jedhama. Godina Wallaggaa Bahaanaa Giddaa Ayyaanaa tajaajilaa Bataskaanaa mana amantaa Giddaa Tulluu Jannataa Fayyisaa Addunyaa jedhamudha. Cuuphaan saseexanni oskee xalayaa cubbuu xalayaa du'aa Addaam Shawaaniin mallatteessee keewwate kana inni immoo foon ilma namaa uffatee nama keessa bulee gara ijoollee Addaam deemee ijoollee Addaam cubbuudhaaf du'atti itti murtaa'ee ture kana fayyisuudhaaf foon namaa uffatee gara addunyaa kanatti dhufee xalayaa du'aa galaana Yordaanos keessatti seexanni owwaale babbaqaskuudhaaf xalayaa du'aa balbala Si'ool irratti maxxanfamee taa'ame sana kukkutuudhaaf ilmi namaa Waaqayyo nama ta'ee namarraa dhalatee guyyaa har'aa kana gara Yordaanos gadi bu'ee achi bulee achitti Yordaanosiin harka Yohaannisitti cubamuudhaaf guyyaan itti deemedha jechuudha. Wayita ayyaana cuuphaa kana kabajan maaltu taateewwan ijoo maal isaan? Egaa wanti ta'u gaafa ayyaana cuuphaa kana yaadannu jalqaba amantoonni kiristaanaa har'aa kana taabonni kakuu Waaqayyoo iddoo teessoo ulfinaa isaatii ta'ee gara bishaan gurguddaa naannoo isaanii jiru yookaan bishaan jiru. Yoo bishaan hin jiru ta'e immoo magaalaa keessatti iddoon filatamee iddoo sanatti taabonni iddoo jiru walitti qabamee guyyaa sana kiristaanonni hunduu faaruudhaan galatoodhaan ililleedhaan taabota kana fudhatanii Yordaanositti kan fakkaatu sana galaana sanatti bu'anii buluu jechuudha guyyaa irraa taateen tokko. Achirratti maaltu ta'a? Namoonni baay'een amantaan faarfattoonni barsiisonni wangeelaa hayyoonni bataskaanaa boonni hunduu uffata aadaa amantaa sana ibsuu danda'u uffatanii faarfachaa galateeffachaa taabonni guyyaa kana deematti bulaa jechuudha. Dhimma amantiitiin alaa cuuphaarraatti wanti yaadalleen hin jirti. Dursaan garee tuurizimii kawaajjira aadaaf tuurizimii aanaa Giraar Jaarsoo Biraanoo isheettu ayyaan kan irraatti dargaggeessaaf shamarran wal arganii dhimma jaalalaa wal horatanii jedha. Dargaggeessi iddoo mana amantaa san naqanii iddoo taabonni itti ba'u san naqanii isa booda taabota galchaa kun immoo sirba aadaa wal fakkaatu dargaggeessinis sirba sana sirbaat jaawwallaalaat sirboota afaan Oromoo sanaan waan wal tuttuqu yookaan immoo waan wal kakaasu waa sirbaat jechuudha kan ijaan jechuudha nyaaraan illee wal tuttuqaati jechuudha waa kakaasaa kan wal kaadhimatan jechuudha. Wadaajisaa yookaan immoo qabdoo jedhama. Karaa ana godinaalee biraatti akka keenyatti garuu wadaajii jedhama. Isa sana shaashii wadaajisaa irraa fudhate sanaa fi hidhatee goofaree isaa filatee shimala isaa qabatee shamarreenis immoo shurrubbaashii adda jalee jedhama. Adda jalee sana dhahattee akkasitti bareeddeetuma shaashii qabdu yookaan immoo naxalaa qabdu sana qabattee kan deemtu. Tokko immoo karameellaa dasitaa jedhamutu jira. Karameellaa dasitaa jedhamu san ittiillee harkattillee kan qabdee deemtullee jira jechuudha. Ittiin ka'uu taphataa shamarran immoo ragada yookaan immoo shootee jedhama. Shootee sana tapha. Booda dhiirris immoo ka'uu sana dhiisee gara shamarree sanitti makamuun ragada erga tokko jalqabu jechuudha. Irra gadu ragada san keessatti ishiinis gamaa gamana wal ilaaluudhaan walitti ragadanii isa booda immoo wadaajii jechuudhaan wal qabanillee galgaltuu xumuranii uggaa galan akka bosonaa jala taa'u qabdoo yookaan immoo wadaajiidhaan taasisanii toni wal dhungatu jechuudha. Ayyaanni cuuphaa Itoophiyaa waggaa 2019 galmee hambakkilee addunyaa ta'uun UNESCO galmaa'e. Dhaggeeffattoota sagantaan keenya galgala kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa websaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa qopheessan sagantaa kanaa Biraanuu Gammachuuti gam teknikaatiin kan jiru Deevis Masaaruu kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti yoo waaqi jedh borsaatti akkana walitti deebina nagaa waaqa heebbulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaadhaan bula.